Haaya akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u har'ammoo oolmaa koo guyyaa har'aa aniif hawwi maal akka hojjetaa oollee isin biraan gaa innis egaa akkuma argaa jirtanii yeroo hedduu akaayii yookiin qoloon mana keenya keessaa dhabamee hin beeku. Dhabamullee baay'ee nu dabbara nutti hin tolu nuti maatiin hin fayyadamne jechuudha keessattuyyuu akaayii garbuu hin fayyadamna. Egaa manatti qopheeffadha yeroo mara'anii suuqii keessaa fuudhee kan suuqii hin fayyadamu. Egaa innis haala adda ta'een akaa'ama nu biratti jechuudha. Namoonni beektan jiraachuu dandeessu. Akaayiin garbuu kunii ashawaadhaan akaa'ama jechuudha nu biratti sababni ashawaadhaan akaa'amuu fi kun argitanii akaayii kana amma akaayii kana suuqirraa bitame jettu malee manatti akaa'ame hin jettanii yoo warri suuqis akkanumatti akaa'u jechuudha tooftaan isaa akaawwiin akka babbaqaqee haala margaa jirtan kanaan miidhagee namatti toluu fi haala kanaan kan akaa'amu anis egaa guyyaa har'aa kana akaayii kana akka jiruuf manumaaf jechuudha sagantaa wayii jiraate osoo hin taane manumaaf yeroo dibbirtii yeroo tokko yeroo nama dabbare akkasuma qursii bunaa yeroo keessummaan dhufee waa hedduudhaaf jechuudha nama fayyada akaayiin anis egaa akaayii kana akaayii qopheeffachuutti jira jechuudha mana kiyya keessattuu keessummaan innaa dhufee nyaatuma laattanii fi deebitanii buna akkanatti buusuun isin dabbara jechuudha waan qursiin hin jirre yookiin akaayiin hin jirre baay'ee xulxul namatti jedha manni akaayiin hin jirres ana akka kootti dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee natti hin tolu baay'ee xulxul latti jedha kanuma gaalaalchisee mana kiyya keessatti hawwii wajjiniin hawwiin beektu hawwiinis gus na jala jetti na nakaa jetti maal jetti dhugaa dubbachuudhaaf abidda akkanaa jalatti harkillee gubata jedheen baay'ee tokko sodaadha ishiin immoo waa'ee hojii kana duraan isinitti himee wannuma hati hojjette maran hojjedhaa jetti biddeena illee nan tolcha jetti baay'ee tokko cimtuudha ani immoo harki ishiin gubata kan jedhu baay'ee tokko dhiphadha aamilee ishii eeguuf garuu wannan hojjedhu sana ittiin kenna garuu argitanii ibidda amma kana labuubu jalatti immoo hin gubatte jechuudha. Aniyyuu cinqeedhaan nakaa jira dhugaa dubbachuudhaaf abidda baay'ee tokko natti ulfaataa natti. Egaa wanni guddaan egaa dhugaa dubbachuuf keessattuu shamarran biyya arabaa jechuudha. Wanna mara jechuudha wanna dubartiin Itoophiyaatti hojjettu marayyuu bara jechuudha. Sababni isaa gaafa biyya galtanii haadha maatii taatanii abbaa manaa bulchuu jalqabdanii ijoollee godhattiin waa meeqatu jira jechuudha. Jireenya keessa waa meeqatu jira hin beektu kana. Gaafa sana jechuudha yeroo ammaa kana galata waaqa sooshaal miidiyaan tolfate namaan kana natti agarsiisii sana natti agarsiisiin hafee jira. Jecha intarneetiin harka keenyarra haa jiraatu. Sanaan alatti wannuma tokko waan nama dhibu hin jiru argitanii harka kiyya keessatti. Dhugaa dubbachuuf baay'ee bareeda keessattuu yoo xiqqoo alatoo ta'e jechuudha. Amma gaa kushiinaa keessan jira. Kushiinaa keessatti waraabame hin shashakamne kun ganaa shashakama. Shashakamuun isaallee baay'ee tokko wanna nama dhibu tokko yoo hin qabu. Jalqaba hin duffugame waan ta'eef gaafa duffugame isiniin jedhu qunceensaa jalqaba mana ofcoo geessitanii qunceensaa iddarraa baaftanii qamadii fakkaata jechuudha. Laalaa eelee irratti yeroo nakaa'u. Akkuma qamadiitti bahee yeroo inni manatti deebi'ee sana booda hin sortu sana booda gara akaawwitti deemtu ashawaadhaan akaa'aa jira jechuudha. Sababni ashawaadhaan akaa'uu fi akka haalan babbaqaqee bareeduuf isiniin jedhedha jalqaba irratti meelaa kun laala akaawwii kana laala kuni ganaa shashakama laala waan inni fakkaatu fataa jedhee jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee namatti tola haallisaa. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Isinis egaa ijoollonni qimamii mana madaame jechuudha. Yeroo gara biyya keessanii galtanii haalan amma akaayii kana nakaa kun akkuma gundoo keessatti argitanii jalqaba osoo nakaa hin duratti kana fakkaata.
Haallisaa kana fakkaata argitanii qamadiidhuun fakkaata malee garaagarummaa hin qabu qamadii irraa jechuudha argitanii duffugamaadha yeroo ammaa kana manoof cootu haala kanaan namaa duffuga duratti garuu wanni akkanaan jiru biyya keenya harkumaan duffuganii akaa'u jechuudha amma garuu birrinumti harakkattu malee wanni hin jirre hin jiru Itoophiyaa kana keessa galata waaqaa akkana fakkaataa dadhabbiin illee hin jiru isiniin jedha.